Hayyoota keessaa namni tokko dhufee dhimma hirmaannaa keetii wal dibdee kaasee jira. Boordii keessatti jaarmeen baqaquuf deemaa. Kanaafuu osoo haftee yaada joonaa kaafnan aboon duraan illee yeroon hin qabne bareedee mucaa dhiiseetiin dhufu ga'e rabbii galata isinii haa galchu. Warri Torontoo immoo galmeeffate warri Torontoo biran dhaqa ani maqaa kiyya naa jecha jaarmeen Oromoo dhiisi wiixaan Oromoon lakka baqaquun barbaadu. Kanaaf yoo hafte wayyaa withdraw godhinaan jennaan withdraw godhee jechuudha malee waan biraatiin miti. Ani yoon argames nan gammada. Kanaan qabatee wanti sooshaal miidiyaa irratti kanatti jettee fi ani wanti sooshaal miidiyaa kun maybe ni dulloomeen isaan hangalu. Wanni namni irratti waan kanarra waloluuf hangalu. Kanaaf dhaamsee yeroo baay'ee deemu ani waardiyaan barbaadu ani hin danda'arra ajaa'ibaa. Dhaabbileen siyaasa Oromoo deeggartoonni isaanii yeroo ammaa kana akka malee walirratti duulaa jiranii wal dhiibaa jiranii akka Jawaaritti uummata kanaaf maal dhaamtan dhaamsa kiyyaa. Oromoon internal civil war keessa jira. Gara fuuldura immoo kanarra hammaataa deema. Careful yoon deemin akkuma reefu jetti mootummaan tunis Oromoodhaan lolaa sireen isiin jajjabeeffattu hin jiru. Kanaafuu Ameerikaa dhayitee Kaanaadaa yoon dhufne lammata garba maalii kan Atlaantikii kana ceetu jenna doorsisee saniif hin dhufe. Bagan dhufee baga wal agarree baga nagaan eedaniin siin jaa. Biyya tana Kanada yeroo duraatiif biyyi faranjii ani yeroo duraatii dhufe ati Hoolaanditti aanee kan na fakkaata. 2004 dhufe British Columbia. Some booda I think I told you this story many times. 2005 nama tokko biyya tanaa isin beekuun ture. Hoggaan dargaggoo jaarra jennee sochoonu tokko. 2005 in dhufe for Christmas break. Hoggaan dhufe garbii tokko qofaan arge baana isaa dullachee hojii. Achirraa kaanee I've been coming here every year. Last 4 years I think magaalaan yeroo afurtii deddeebi'e tana qofa na fakkaatti. 2018 osoon biyyatti hin deebiin asin ture. Kompiitaraan na yaadachiise hoggaa waa sarchii godhorra. 2018 yeroo mirkaanni jijjiiramaa ture sanii as dhufeetiin ture. If you remember, I was very skeptical. Namni hedduunis mirkaana keenya irra bishaan qabbanaa'aa na itti naan jechuu ture. Skeptical. And I decided in this town to go back as well. Preconditionii keenya ture sanirratti hundoofneetti murteessinee deemne. Then I think 2018 keessa biyya galee immoo biyya irraa hin dhufe. Sababni dhufeef illee hin beeku. Wal geenyee marii goone. Marii sanirratti I came again with a very depressed mood. As Toronto hoggaan dhufu yeroo baay'ee namoonni illee seriyousii waan ta'aniif waan seriyousii hin dubbadda. 2018 yeroo mirkaanni jiru sun maybe December akkasuma fakkaata. Biyyi rakkootti deemaa jirti. Civil waritti deemaa jirra. Ce'umsi kun gufateera. Hadiidarraa bayaa jira. Qabbaneessa. Honeymoon kun yaadumu. Real business haaseennu jeetu dubbachuu jedhanii yaadadha. 2019 immoo hoggaa ibidda ho'een dhufe. 19 or early 20s, I think, December or akkasii ammallee na fakkaata. Yeroo san immoo yeroo jaraanis wal jeeyinee duulli guddaan narra godhame tokkoon dhufe. Guuza hedduu ture. Gaafasis akkam biyyatti deemu sanitti men deeme. Har'a immoo dhufne. Warri asii jirtan yeroo hedduu akkan jedhutti Osloo fi Torontoon hawaasa buleessa jira. Warra qabsoo Jabuuti, Hargeysa, Mogadishoo, Nairobi, Xaaliyaan, Saawudii hunda keessa dabree jira. Kanaaf waan siiriyaas ta'e waliin haasa'uun barbaachisaadha. Haala qabatamaa biyya saniitis, haala gara fuulduraattis yeroo fudhee isin hojii haasa'uun nuti hin deema. Qabxiilee hangammaa baatii lamaan dabreef marii bal'aa goone hawaasa addunyaa hawaasa keenya bakka adda addaa jiru wajjin
gaafileen adda addaas ka'aa ture. Hambam barbaade olitti immoo namni keenya wal jidduutti waa'ee ormaa osoo hin ta'in waa'ee ofii waan kallattii ofii karaa itti deemuu qabnu bal'inaan mari'ataa jira. Torontoon rakkaasuudhaan Kaanaadaatti sanboota biyya deebinee marii kana we will going to deepen it. Gadi bal'inaa deemnaa jechuu kanaaf barsiisaa ta'uu darraa duraanii nu barsiifte illee jeenaa hamma tokko waan hin gammaa haasa'u lalbi giraafik bifa ta'een mariidhaafis manattis galtanii asittis mariidhaaf bifa ta'uun xiqqoo theoretical waan ta'e empirical waan ta'e xiqqoo tuttuquu yaala. Dhiifama godhaa barruu kana barreessaatiin jira. Wanni isaa hedduun afaan Ingiliziin qophaa'e. Konnetti naa godheef okay. Qabsoon ammarra jirru tuni bakki ammarra jirru tuni beekuudhaaf if duuba deebilee xiqqoo lallaaluu qabna. Bakki waggaa 50 irraa 60 irraa kaanee fi bakki ammarra jirru dachiif samiidha. Haalli hawaasni keenya keessa jirus haalli biitii sun keessa jirtus addunyaanis keessa jirtu jijjiirama guddaa qaba. Ka keessarraa eegaluun barbaada. Akka ilaalcha kiyyatti qabsoon Oromootuun gaafa eegalte 60 irraa kaasee hanga ammaatti gulantaalee takka'uu sadarkaalee 3 keessa dabarna. Akkuma sabboonummaa biraa yookiin immoo naashinaalisti piroojeekti kamiitu hawaasa tokko gabrummaan cunqursaan adda diide deebiftee rooroo raasuun sirna siyaasaan hojii dabooti, hojii walooti, hojii guuzaati. Uummanni tokko waan walootiif guuza walii akka baloo ka barbaadan taate waloo isaa deebisanii eenyummaa waloo isaa ijaaruun barbaachisaadha. Kanaaf gulantaan abboonni keenya dura godhan 60 irraa kaasee sochiin afran qalloo, sochiin Machaa Tuulamaa Saazaatu, sochiin Baalee, raadiyoo Moqdishoo kun sochii rivaayivaal jennuun takkaahuu hawaasa mataa isaa dammaqsuuti. Kana keessa dabarre. Lammaffaa irratti uummata dammaqsitee immoo ijaaruu qabda. Organize godhuu qabda. Mataa isaatii fi jaarmaa caasaa itti godhuu. Mallattoo waloodha kennuufii qabda. Reconstruction phase kan jennu jechuudha. Reconstruction phase kan jennu fakkeenyaaf odaan amma namu bakka hundatti agarru kuni it wasn't there before 1960s. It was part of the nationalist project. Odaan hin jiru jechuun odaan hin jiru. Garuu akka mallattoo Oromoo bahaa dhiyaatetti hin turre. The second phase is the reconstruction phase. Yeroo kanatti maal olii oole? Mallattoo waloodhaa, aastoo waloo qopheessuu, qubee qoruu. Maaliif nationalism without language cannot be resurrected. It cannot be turned into a project. Kanaaf qubee qoruun hojiin Hayilee Fidaan faa Shimara Shaffaa dalagaa turan sun hojii reconstruction keessatti agarru jechuudha. Jaarmaa siyaasaa fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo dhaabuun Oromoon Pan Oromoo Movement, Pan Oromoo Organization ijaaraa deemuun barruuleen adda addaa kan bariisaa bakkalcha kan yeroo san jamaa turan kun bara san keessa ta'ee jechuudha. Inni sabantii soonni hojjenne kana. Waan sammuu uummataa dammaqsinee gadi ijaarre san lafa qabsiisuun immoo 91 booda dhufe. 91 booda wanni dhufe maali? Oromiyaa gadi dhaabuun dhufe. Nationalism hoggaa jennu takkaa qabsoo sabboonummaa hoggaa jiraatee kadura kata waan Jawaar si jaalannaa kana dubbachuudhaaf yeroo kiyya gubuun barbaadu an kan dhufe biyya Egypt magaalaa Kaayiroo irraa achi hoggansa kee jalatti qeerroo gurmeessaa waa hedduu dalagaa turre yeroo hedduu carraa warri biyya alaa jiru akka Oromoo Kaayirootti argachuudhaaf carraa warri biyya alaa argate kana argachuudhaaf yeroo baay'ee Kaayirootti si affeeruudhaaf yaallee turre garuu nu milkoofne kana jechuudhaani Oromoota Kaayiroo bakka bu'ee hedduu akka si jaalannuuf hedduu akka si kabajnu si ibsuu barbaada. Itti aansuudhaani gara gaafii kiyyaatti ce'a. Gaafii kiyyaa akka dhaabaa hoggansa KFO'tti si gaafadha. KFO'n qabsoon inni uf duratti gaggeessuu deemu qabsoo akkamii? Qabsoo hidhannoo maleessa, qabsoo karaa nagayaa, qabsoo hidhannoo maleessa kan warraaqsa uummataa dabalate moo akkuma paartilee kamiitittuu yeroo filannoon dhufe yeroo isaa eeggatee
dorgomee sagalee ummataatiin aangootti ol ba'uu barbaada. Tokko inni lammataa dhaabbileen siyaasa Oromoo bara 2018 keessa tokko taanee ummata kana ceesifnaa jettanii gamtaa ijaarrachuudhaaf walitti dhuftan. Wanni sun bareeda deemaa ture, abdii guddaa nutti horee, saba kanattis abdii horee jechuudha. Garuu dhumarratti waan baay'ee nama gaddisiisu dhaabbileen siyaasa Oromoo walii galtanii qabsoo saba kanaa wareegama ilmaan qaqqaalii fuulduratti tarkaanfachiisuun osoo isinirraa eegamu an 35 argachuu qaba, an 30 argachuu qaba, ati 25 fudhachuu qabda jettanii osoo aangoyyuu hin qabatini wal loltanii gargar baatanii kun maaliif tahe kun gaafii itti aanu. Inni biraa irra deddeebiidhaan KFO'n yaada garagaraa kaasaa keessumaayyuu ABO Daawud Ibsaatiin hoogganamu waliin hariiroo gaarii akka qabaachaa jiru ibsaa jechuudha. Garuu waan baay'ee nama gaddisiisu addi bilisummaa Oromoo yeroo ati Awurooppaa turte alaabaa tiyya qabattee waltajjii gubbaa hin bahini jedheetiin xalayaa hooggansa keetiif barreesse jechuudha. Waliigalteen ABO fi KFO alaabaa tiyya hin qabatinii dhiifama daqiiqaa 3 caalaan haasa'u. Laal gaafii arma duran gaafatamiin gaafadha irra deddeebi'aan jiru gaafii uummata Oromoo bal'aa waan ta'eef hiree biraan argannu. Yaa kanaafi alaabaa tiyya hin qabatinii jedhe waliigalteen KFO kana akkamitti laaltan waan jedhu gama biraatiin dhaabbileen siyaasa Oromoo deeggartoonni isaanii yeroo ammaa kana akka malee walirratti duulaa jiranii wal dhiibaa jiranii akka Jawaaritti ummata kanaaf maal dhaamtan baay'ee galatoomaa Oromeeffaa kana waa'ee siyaasaa so'uudhaaf hin danda'u kana Amaareffaadhaan haasaa. Thank you ጀዋር እንኳን ደህና መጣህ። ስንተዋወቅ ረጅም ጊዜ ነው። በመሀል ተጠፋፍተን ነበር። ስላየው ደስ ብሎኛል። የኔ ጥያቄ ሁለት ነው። አንዱ ተማጽኖ ነው። አንደኛው የኔ ጥያቄ ተወልጄ ያደግኩት አጋሮ ከተማ ነው። የ1985 የኦነግ ሰራዊት የመጨረሻው የተደመሰሰው የጠፋው አጋሮ አካባቢ ነው። ጌራ ላይ ነው። ያ ሰራዊት አንድ ክፍለ ጦር ይሆናል። ከ3000 እስከ 4000 የሚሆኑ የኦሮሞ ልጆች በጀነራል ሀየሎም አርያ ጦር ተደምስሰው ጠፍተው ሞተዋል። የነዛ ልጆች ደም ማን ነው የጠየቀው? በየትኛው ሪኮንሲሌሽን ነው አሁን ያለው ኦነግ ሸኔ ከቲፒኤልኤፍ ጋር አንድ ሆኖ ውጊያ የፈጠረበት ምክንያት እኔ አላውቅም። እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እምጠይቀው የኦነግ ላይ የደረሰው በደል ሁለት ጊዜ ነው። ያኛው ከኔ እድሜ በፊት ስለነበረ ብዙ አላውቀውም። በድርድር ስም ጫካ ያሉ ብዙ ሰራዊቶች እንደተረሸኑ ሰምቻለሁ አውቃለሁ። ግን ይሄ መጨረሻ ላይ ኦነግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ በኋላ በሀየሎም አርያ ጦር እኔ ሀየሎምን ባይኔ አይቼዋለሁ አጋሮ ከተማ ላይ ከጌራ ደምስሰው ሲመጡ ማለት ነው። እና ይሄ በየትኛው ድርድር ነው የኦሮሞ ህዝብ ይሄንን ድርድር ተቀብሎታል ወይ? የየትኛው የኦሮሞ አካል ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተደራድሮ ነው ዛሬ ኦነግ ሸኔ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆኖ ድጋሚ የኢትዮጵያን እየወጋ ያለው? አንድ እሱ ነው። ጨርሻለሁ ጥያቄን። ሌላው እኔ በግሩፕ ፖለቲክስ አላምንም፣ በኢንዲቪጁዋል ነው ማምነው። ሀገርን ህዝብን ሊቀይር የሚችለው ግለሰብ ነው። ከነዛ ግለሰቦች ውስጥ አንዱ አንተ መሆንን ስለማምን እምወዳት ሀገርን ኢትዮጵያን እንድትታደግልኝ እፈልጋለሁ ጀዋር። ቢኮዝ ሰዎች ግለሰቦች ጥቂት ግለሰቦች ናቸው ሀገር የሚቀይሩት። ከነዛ ውስጥ አንዱ ጀዋር ስለሆነ ኦኬ አንድ beellamni qabamee ture. Kanaaf hedduun cinqabe maaliif qubeeta mucaa kana eegala ta'e guyyaan guutuu guyyaan biratti dabarsee jiru yaaboo hin danda'u jennaan nu tuffatee jedhanii waan adda addaa kaanan jaarmaa na guddisanii keessa guddadde na tuffatinaan jechuun hin ta'u jeetin haadha Oromootiinis wal mormee bakka sagantaa kana ani guyyaa jimaataa mucaa dabarsee har'a qophatti bakka hin jirre kabajatu jira Oromoon tole deemanii jechuudha. Kanaaf eega akkas taate ka hoosaa ganama dhaqee meebii sa'a booda
Torontoon dhufee filaayitii iyyuu muradee ture kasaa booda dhufu. Eegan tola jee booda hayyoota keessaa namni tokko dhufee dhimma hirmaannaa keetii wal dibdee kaasee jira. Boordii keessatti jaarmee baqaquuf deemaa. Kanaafuu osoo haftee yaada joonaa kaafnan aboon duraan illee yeroon hin qabne bareedee mucaa dhiiseetiin dhufu ga'e rabbii galata isin haa galchu warri Torontoo immoo galmeeffate warri Torontoo biran dhaqa ani maqaa kiyya naa jecha jaarmeen Oromoo dhiisii wiixaan Oromoon lakka baqa kun barbaadu. Kanaaf yoo haftee wayyaa withdraw godhi naan jennaan withdraw godhe jechuudha malee waan biraatiin miti. Ani yoon argames nan gammada. Kanaan qabatee wanti sooshaal miidiyaa irratti kanatti jettee fi ani wanti sooshaal miidiyaa kun maybe niin dulloomee isaan hangalu. Wanni namni irratti waan kanarra wal loluuf naan galu. Kanaaf dhaamsee yeroo baay'ee deemu ani waardiyyaan barbaadu ani hin danda'a arraba ajaa'ibaatiin qaba. Na bakka buutanii nama narrabsina. Nama bakka buutanii nama na sagaaroon seenina. Aan nama nadda biree akkaan itti furraa deebisuun natti beeka. Namni maqaa kiyyaan jaarmee Oromoo biraa dhiisi. Nama biraa saba biraa irratti jaarmee biraa irratti iyyuu. I don't want anybody to defend me. I've clear track record bar. Ambar Oromoo keessatti gochaaniin beekama jechaanii miti. Wanni Oromoo dalagaa. Ulolli oofame maqaan Jawaarii Xuraayaa maqaan kiyya Xuraayee huccuu gimbanyaa fakkaataa barra amma booda bakkitti maxxanu kabiraan jiru. So kanaaf ani oosarraa isa haaraan qabu jaarmeen keessatti guddadhe gara fuuldurallee irratti naasea garuu naa jecha namni lamas akka waliin muufatu waan hin barbaanneef lakkii ati hafuu wayyaa jennaan tole niin hafaa jeetin irraa fi kanaan hin hafee jechuudha. Haalli amma jiru jaarmee cimaa jaaruudhaaf ni rakkisa. Dhugaa ni rakkisa. Ulfaataa. Hoggansa du jalaa hidhuun, ajjeesuun, biyya baasuun itti fufu. Garuu wanni itti jiru qabsoodha malee daansii miti jechuudha. Kanaaf akka kaafaa'utti tarsiimoo adda addaa hoggana keenya ittiin tinnimnu ittiin tikfannu ni qabna ni yaalla. Garuu hoggana wareegama qophaa'e. Dhaadannoon nu qabnu kaafaa'uun hin baqatu hin baqaquudha. Hoggana roorroo hin dheessine roorroo farqam kennine hin bitamne biyyaayis hin dheessine wareegama barbaachisaa hidhaa isaa taatu du'a fudhachuudhaaf qophaa'ee qofa ofitti qabannee deemna jechuudha. Kana hoggaa seensuun kanaan deemu. Kanaaf itti milkooyne jenneeti. Jaran hidhaa sodaanne du'a sodaanne maqaballeessii sodaanne jennaan namni mana galee taa'uudha. Nuti kana itti namannu jaaruu itti buufnaa jechuudha. Waa'ee qeerroon wal qabatee kaka'e ela waan har'a guyyaa kana reefu an dhiyeessaa ture sirriitti hubadhaa cinaa irra dibeetiin dabre wanti Oromoon waggaa afran kana keessa dabre saffisni isaa gadi fageenyi isaa kompleksitiin isaa kan waggaa 40 san duraa ni caala. Changes were so fast, so complicated, so traumatizing. Kabiraa dhiisii ajjeefamuun haa caalu Oromoo turaamaa guddaa keessa galche beeka. Kuni qeerroo irratti dhiibbaa guddaa fide jira. Qeerroon bakka afur jira bakka afuritti adda faca'e waggaa afran dabre kanatti. Hedduun isaa ni wareegame. Hedduun isaa bosona gale. Hedduun isaa mootummatti gale. Hedduun isaa ni ribe. This is fact. Fact dhugaadha jechuudha. Faaktii qofa asirratti himamu. Propaganda miti. Bakka afuritti adda ba'e qeerroon ni ribe. Probably irra jireessi ni ribe. Gariin mootummatti gale. Ka mootummatti galallee hin balaaleffatinaaf. Experience in Oromoon amma keessa deemaa jiru, it is unique and new to us. I plead with you to appreciate this change. Maaliifi humni hedduun amma waraana keessa jiru, siyaasa keessa jiru kuni bitamee qofa garaa qofaaf miti. Dhugaa haalli dinagdee qaloominni jireenyaa hedduu qabsaa'ota hedduu nuti beeknutu barra.
aboota dhiibne alagaa firraa buufne nama keenyarra keenya amma boodallee hin dhiibnu kan nyaatu wajji nyaanna jee gatti galeessi jira lakki dhiibne xiqqaattullee arganne jallatullee keenyuma ka ormaa fitti deebisuurra kanuma qabnee hanga firraa fonqolchinu kanuma jala teenyaa ka jee dabalamees jira sirna kanatti jechuudha. Oromootu wallalaa jira hoggaan jiru it is a fact nama hedduudha fudhatamuu dhabuu danda'a. It is a fact ijoolleen hogganaa ture bakka afuritti jibahee jechuudha. Gariinni wareegaman yookiin hidhaman hedduun isaanii bosona galan hedduun isaanii mootummatti galan kun immoo ni ribe. Maaliif hoggaa jenne wanti waggaa afran Oromoon keessa dabre isa new to us. Waggoota san duraatiif qabsaa'aa turre. Baroota san duraatitti warri sirnatti seenu simply akka bitamaatti dismiss gochuu dandeessa. Ka ammaa kun garuu akkasitti dismiss gochuulleen is a very simplistic. Akkasumas ammoo warri mootummaarra jiru ijoollee teenya ta gaara galte faranjiin maal jetti angry boys jetti no hayyoota gurguddoo qabsaa'ota gameeyyii qabeenya mana isaanii haadha warraa isaanii meeqa gatanii bosona galanii jiran akka waan hojii dhabaniituma aaraa galanii akkasi miti ni ganamne carraaqi aarsaa Oromoo waggaa 50titu butamee qilee dhaqee akka sana bakka deebinaa jee bosona galee jira jechuudha. Kanan deebisa jee immoo bifa adda addaatiin kan wareegame kan hidhaa jiru immoo kumaatamaan jira. Haalli jiru kun mataa weerarsee karaa itti deemu garanas yoo gore Oromoo ajjeesa. Garanas yoo gore Oromoon ajjeesa. Abaan Oromoon ajjeesu Oromoo ajjeesu keessan seenu jee ka adabatee taa'u immoo majooritiidha jechuudha. It is essential akka hawaasaatti akka Oromootti waggoonni afran kun for first time Oromoon angos qaba mootummaa irrattis fincila. This is new experience. Oromoos walis lola Oromoos lola. This is new experience. Kana sirriitti qorachuudha barbaachisa kallattii adda addaatirraa. Hayyuun keenya hogganyi keenya slogaanii keessaa dhaadannoo keessaa bahee sirriitti qorachuu danda'uudha qaba. Because this new phenomena requires deeper understanding. Yoka keessa bohina. It's very dangerous. Isinitti nema. We are in more danger. Arda. Maalifi amma internalidha. Yoo yaadatan 2017 kan hin jechaa ture. Even hoggaa biyyaan gootti dhufaa ture waan hin jechaa ture. Amma irraa ammaa uummanni Oromoo roorroo alagaa caalaa roorroo nama ifiit irra laaleeffata. Obsuun danda'u. Kanaaf hoggansi Oromoo gara fuulduraatti dhufu of eeggannoo cimaa godhuu qaba. Jee publicly dubbataan ture dhuunfaalleen itti waachaan ture. Haalli amma Oromoo keessa qeerroo qofa keessa miti. Hawaasuma keenya keessa. Ani namoonni dhannatti taasisan. Loltoota mootummaa nan dubbisa. Ijoollee hedduu barmaanedhaa dhufee nagayatti nuti amma booda hidhaan barbaannu hin dandeenyu kajee bosona gale. Hedduun kan wareegamee jiru. Hundarraa waan warra mootummatti galees waan mootummaa hoggansi dalagutti illee walii galuu baatan tanuma qabannee immoo tabiraatti itti deemna kajee immoo du'aa jiru jira. Reeffi viidiyoo irratti gamaa gamanaaf maxxanfamu kun bar Oromoo qeerroodha bar. Lachuu qeerroodha bar. Ilmaan aayyoo fi aabbooti bar. Akka waan diina hamaa gaara gamaa dhufeetitti ka gamaa gamanaa itti faarfamu kun. Ka warri mootummaarra jiru shanee jee fixee lafarra harkisu kun. Ka warri kun bildiginnaa bitamtuu jee ajjeesu kun. They are all Oromos. Many of them are qeerros. This is fact. Dhaga'uun barbaadan ta'a. But this is fact. Ijoollee kalee an bobbaasee qabsaa'ee alagaa ofirraa buuseetu walitti garagalee walitti jira. This is serious. Kana dubbachuu yoo nama muufachiisu taate muufadhaa. But it's a fact. San qofaa miti consequence guddaadha qaba.
We must admit Oromoon internal civil war keessa jira. Gara fuulduraa immoo kanarraa hammaataa deema. Carefully hin deemin. Akkuma reefu jeetti mootummaan tunis Oromoodhaan lolaa sireen isiin jajjabeeffattu hin jiraatu. Kana beekuun barbaachisaadha. Gara liqaatti debt. Ekonomiin Itoophiyaadhaa gaafa qabsoon qeerroo eegalerraa gadi deemaa ture. Maaliif jiddugalli tarsiimoo keenya diinagdee dadhabsiisu ture. Maaliif xiinxala reefu isin agarsiifnerraa sirni yeroo san ture maal barbaada? It was an extractive system. Sirna san dadhabsiisuudhaaf diinagdee isaa dadhabsiisuu qabna. Foreign investment, internal trade kanarratti fuulleffannee hojjenne. Wanni isaa yoo ilaaltan 2015 irraa kaasee gad deemaa jira diinagdeen. Diinagdee gadirrataa jalaan dhimmisaa jiru kana inumaa'uu lola itti eegaluudhaan dhimmuunsaa akka dabalu. Lammaffaa galiin gubbaa immoo akka hir'atee olmoos dhaabbatu ta'e jechuudha. Diinagdeen hamma ati reefu jette kana ol rakkoo keessa jira. Kun qaaloomina jireenyaati irratti amma wanni argaa jirtan by the way dhiibbaan lola waggoota sadan kana reefu amma eegala malee waggoon lamaan sadan as dhufu dabalatee. Maaliifi biyyattiiniif nyaataa turte. Isa waar economy. Kanaaf liqaa eenyutti gaafatama? Katti gaafatamu mootummaa idaan garuu kan hundaati. Waan achitti deemu kanaaf itti gaafatamummaa guddaa abbumaan gorra jiruutu fudhata. Maal sii godhe biitii facaatee diinagdee caccabee biitii adii gadi booda yoo fanniftes maal bu'aa qabu? Idaan ilmaanuma teenye. Saniif lolan irraa dhiisaa wanni jennuuf jaalala isaaniitiif miti. Qabsoon kaafa'oo filannuma qofa eeguudha. Oromoo dammaqa. Wanti filannoo jedhamu hin jiru. Biitii kana kana itti fufnaan filannoof dhiisi. Qircaafuu hin jirtu. Bifa maqaan itti fufnaan. Filannoo kanaa waggaa 4 duraatiif yaaddanii. Ammoo mootummaa siyaarbiisi kursii jala qabu. Kursii nurraan dhiibinaa ce'umsaan goonu maal. Karaa ammaatiin diinagdeef siyaasaan biyyatanii itti fufnaani. Wanni akkasiin jiraatu. Kanaaf dursii wanni kaafa'uun karoora lafa kaatee ittiin deemaa jiru dursa lolli dhaabatee biyyi baraaramu. Reefu isinii kaa'ee bara. Lola dhaabuu, sanboota negotiation keessa seenuu, sanboota araara buusuu, sanboota democratization. Saniif immoo tarsiimoo qabsoo akkuma reefu isinii jee waayitawaa ta'e kan sirna sanis harka micciiree kanatti deebisuu danda'u. Irratti itti hojjetaa jirraa bu'aa sirraa argaa jirra. 2018 jaarmeewota ka jette hedduu carraa'e sagaleen akaafee diddee diddiimatti hedduu carraa'e reefu maaliif isin jee rakkoo kana nu keessa nu galchi keessa tokko aangoon beeynuuti aangoon numa cafaqaa turte malee takka aangoo qabannee akkaataa itti aangoo exercise godhan kana hin beeynu teorii dubbifne irraa kaanee waan tokko yaalaa turre aangoo beekuu dhabuun keenya wantoota hedduu ka silaa dalagamuu danda'an addoonni goone amma waa'ee lakkoofsaati kaafte ka sirri ture bara at the end of the day power sharing paartileen hoggaa tumsa uummatan qooda walii kaa'uun dirqama garuu yeroo nuti sen godhaa turretti dubbiin hedduu fagaattee turte jechuudha gara fuuldura sammatti deemina ka abaa wajjin hariiroo cimaa qabna tumsa qabna hogganoonni keenya kaleessa agartanii jirtan dhaqanii dubbisaa jiran nuyi akka kaafa'utti seera baafannee qabna dhaaba qabsoo dhiisi dhaabuma faallaa keenya jiru maqaa balleessuu irratti maal gurratti nama bobba'uun barbaadu bu'aan qabu sun jaarmayni faallaa wayii dhaabate bakka takkan dhaqu we are built to do something miseensi keenya keessattuu hoggansi keenya ka waan akkasii hojjetu yoo jiraate ni adabnaa jechuudha
nisirreessina dinnaan uf keessaa mancaafne ariina jirra bar agartanii hedduu isaa ka miidiyaa laga wanni irraa lallabu koree hojii raawwachiiftuu keessa karee jiddu galeessaa keessa warra daandii irraa maqe keessattuu warra bifa adda addaatiin jaarmoota biraa namoota biraa tuqu no tolerance kanaaf kodo kondaa qabnaa bifa saniin deemna jechuudha. በአማርኛ ያልተነሳው ጥያቄ በመጀመሪያ እንደ ኦኤፍሲ ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅት አናውቅም እኛ ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅት የለም በኦሮሞ ተቃውሞ ጎራ 3 ድርጅቶች አሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተመዝግቦ አገር ቤት ያለ ኦፔኮ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ እኔ አባልና አመራር ያለውበት እና የኦሮሞ ነጻነት ጦር ኦኤልኤም ይባላል ልጅ ለመተቸት ከፈለክ በስሙ ጥራው በቃ ምንም ማንቆሻውሻ አያስፈልግም ለመተቸት ከፈለክ ኦነግ በለው ኦኤልኤ በለው በዳቦ ስም ግን አትጥራው በዳቦ ስም መጥራት አያስፈልግም ለመተቸት ዘጠና አንድ እንደዚህ ወያኔ ይሄን አደረገ እኛማ ያልሆነው ነገር የለም ወደ ስልጣን የወጣ በሙሉ አመራራችንን ሲገል ህዝባችንን ሲበዘብዝ ሲያቆረቁዝ ቅድም ቋሳየው አይደለም ከሚኒሊክ ጀምሮ እስካሁኑ ስራ ድረስ ለኦሮሞ አልፎለት አያውቅም ቂም ግን አንይዝም ለበቀል በበቀል አንመራም ምክንያቱም ለሀገርም ለህዝባችንም አይጠቅምም አንረሳም ጠባሳችንን አንረሳም የሆነውን አንረሳም በቂም ግን አንመራም ከዛ በፊት የነበሩ መንግስቱ ኃይለ ሥላሴ ሚኒሊክ ያደረገውን እርሱት ወያኔ ያደረገውን ደግሞ አትርሱት ወያኔ ያደረገውን እርሱት ከዛ በፊት ደርግ ኃይለ ሥላሴና ሚኒሊክ ያደረገውን አትርሱት ኖ ሁሉንም አረሳምኛ አንድ በማንኛውም ላይ ደግሞ በበቀል ተነሳስተን አንመራም ጨቋኝ ስርዓቶችን ስናስወግድ እዚህ ደርሰናል ወደፊትም እናስወግዳለን በህዝቦች መካከል ሰላም ፍትህ እኩልነት እንዲሰፍን ውድ የሆኑ ህይወታቸውን በገበሩ ልጆች እዚህ ደርሰናል ወደፊትም ለመገበር ዝግጁ ነን በጥላቻ አንመራም ኦኬ ይሄ የምታየው ህዝብ እኔ ለምለው ነገር ሆስታይል ነው ምክንያቱም ባለፈው 2 ዓመት የኦሮሞ ህዝብ የሄደበትን ሰቆቃ መከራ የሞራል ስብራት ለመረዳት በጣም ከባድ ነው ያንን ህዝብ ፍለፊቱ ቁጭ ብዬ ስለ ሰላም መስበክ ስለ ይቅርታ መስበክ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አውቀዋለሁ ግን ለሀገር ለህዝብ ለራሴም ህዝብ ለሌላው ህዝብ የሚበጀው በበቀል ህዝብ ማነሳሳት በጥላቻ ህዝብ ማነሳሳት ስኮር ሴትሊንግ ውስጥ መግባት ሳይሆን ህዝብ እንዲታገስ እንዲችል